Mee seenaa mee xiqqoo waan tokko dubbannee gargar baana ammallee laayivii deebinee jirra. Wanti amma irratti dubbannu waan takkaadha. Innillee maalidha? Yeroo baay'ee namoota baay'ee rakkisuudhaan kan beekamu. Iddoo hojii jirra ammallee tarii isin rafuudhaaf qophaa'aa jirtu ta'a. Nu garuu iddoo hojii jirra. Kanaafuu maal qabadhee dhufe amma namni tokko hirriiba rafuu barbaadee gaafa hirriibni isa qabuu dide maal gochuu akka qabu yookaan immoo wantoota akka namni tokko hirriiba dhabuudhaaf maaltu isa saaxila kan jedhu qabadheen dhufee jira. Mee baakteeriyaa garaachaaf baakteeriyaa garaachaa mee gaafii kanaaf deebii kennu dura sila ani waa'ee hirriibaa xiqqoo dubbachuun barbaadeeyyuu egaa baakteeriyaa garaachaa eegette. Baakteeriyaan garaachaa kun yeroo baay'ee biyya keenyatti keessatti biyya keenya dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti dhukkuba garaachaa fiduudhaan sadarkaa jalqabaa qabata. Innillee maqaan isaa H. pylori yookaan Helicobacter pylori jedhama. Baakteeriyaan kunis yeroo baay'ee garaacha keessoo garaachaa yookaan immoo keessoo garaachaa haguugee kan argamu caasaa muukoosaa jedhamu keessa seenuudhaan achi jalatti of dhoksee kulkulfannaa yookaan immoo caasaan kun akka kulkulu gochuudhaan miidhaa geessisuudhaan garaacha akka dhukkubni garaachaa yookaan immoo keessoon garaachaa akka dallan gochuudhaan dhukkuba garaachaatiif nama saaxila. Baakteeriyaa kana qorichoonni balleessuudhaaf kennaman jiru. Sadarkaa jalqabaa qabata isiniin jedheen jira. Kanaafuu namni guba laphee ta'uu danda'a. Dhukkuba garaachaa gaafa nyaata nyaatu kan ol deebisu yoo ta'e, kan deeffachiisu yoo ta'e, kan gara bokoksu yoo ta'e, akkasumas immoo gaafa nyaatu kan laphee gubu yoo ta'e, laphee gubaan kunillee gara tikashaa gara mirgaatti kan dhaga'amuu fi yeroo tokko darbee gara dugda duubaatti kan namatti dhaga'amu yoo ta'e, rakkoon kun dhukkuba garaachaa kan wanti fide baakteeriyaa H. pylori kana ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu H. pyloriin kun namni rakkoo kana qabu mana yaalaa deemee qorannoon ni gaggeeffamaa fi qorannoon gaggeeffamu kunillee sadarkaa garaagaraa qaba. Isaan keessaa qorannoo sagaraa keessa jiraachuu baakteeriyaa kanaa ni ilaalama jechuudha. Baakteeriyaan kun sagaraa keessa gaafa jiraate baakteeriyaan kun rakkoo kana fidaa jira. Wantoota dhukkuba garaachaatiif saaxilaa jiran keessaa rakkoo baakteeriyaan kun isa tokko ta'uu danda'a. Kanaafuu gaafa kana ogeessi fayyaa qoricha namaaf ajajaa. Qorichi kunillee kan sadi qabu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo gosa qorichoota lama kan qabu ta'uu danda'a. Qoricha san namaa ajaja jechuudha. Kanaafuu haala kanaan baakteeriyaan kun qaama keessaa dhabamsiifama jechuudha. Baakteeriyaan kun qaama keessaa dhabamsiifamuudhaaf namni qorichi kun gaafa ajajameef qoricha san seeraan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan hin ta'u taanaan baakteeriyaan sun qoricha san wajjin wal baruudhaan yeroon booda qoricha san deebisanii gaafa fudhatanis mana yaalaas deemanii gaafa ilaalaman baakteeriyaa kana guutumaan guututti balleessuun ulfaachuu danda'a jechuudha. Sababni isaallee baakteeriyaan kun qoricha kana wajjin wal baruu waan danda'uuf. Kanaafuu qoricha yeroo namaaf kennametti haala jedhameen osuma dhukkubni garaachaa kunillee nama dhiisee hanga jedhameef saniif haala jedhameen hanga jedhame fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni tarkaanfii baakteeriyaa H. pylori kana dhabamsiisuu keessatti godhamu keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan qulqullina keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa baakteeriyaan kun sababa qulqullina dhabuutiin waan dhufuuf qulqullina eeggachuun illee baakteeriyaa kana dhabamsiisuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Amma obboleettii koo sii deebi'ee jira jedhee abdiin qaba waa'een dhukkuba baakteeriyaa H. pylori jedhamu kana dhukkuba baakteeriyaa garaachaa H. pylori jedhamu kana. Amma mee tooppikii jattan deebi'aa. Tooppikiin kee maalidha? Namni tokko hirriiba gaarii rafuu barbaade maal gochuu qaba dursee kan jedhudha. Inni jalqabaa namni tokko yeroo hundumaayyuu sagantaa wal fakkaataatti gara hirriibaa deemuu qaba jechuudha. Kanaafuu amma namni tokko sa'aatii 4tti rafa yoo ta'e sa'aatii 4tti yoo ta'u dafee gara mana hirriibaa isaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ta'uu baannaan jeequmsi hirriibaa uumamuu danda'a. Kanaafuu yeroo wal fakkaataatti yeroo hundaa gara mana hirriibaa isaanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa iddoo hirriibaa wanta biraa gochuu dhiisu. Iddoon hirriibaa qofa ta'uu qaba jechuudha. Namni tokko iddoo hirriibaa taa'ee kan feesbuukii goroggoroo ta'e achirra ciisee kan taphatu yoo ta'e kan nyaata itti nyaatu yoo ta'e kan wanta garaagaraa itti godhe taanaan kuni
hirriiba jeequu danda'a jechuudha. Kun immoo rakkoo hirriiba dhabuu fida. Booda hirriibni nu qabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu iddoon hirriibaa keenya yeroo hundumaa iddoo itti jannu ta'uu qaba jechuudha. Na hubattanii jedhu yaada. Inni biraa gaafa hirriiba rafuuf hedan akka baleellee nyaachuun hin barbaachisu. Odoo beelofnullee garaan keenya odoo nuyyuu rafuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu wal baalaansi goone isa sirrii ta'e nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hirriiba gaarii rafuudhaaf. Kana ta'uu baannaan hoo humnaa olillee nyaanne hirriibni nu qabu. Yoo odoo keessi keenya beela'ullee gara hirriibaa deemne hirriibni nu qabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu odoo nyaannus odoo beelofnus ta'e akka malees quufne gara iddoo hirriibaa deemuun hin barbaachisu jechuudha. Inni biraa wantoota gaafa rafuuf deemnu fakkeenyaaf hirriiba rafuudhaaf daqiiqa muraasni yoo nu hafu miiseejiidhaanis ta'e silkiidhaanis ta'e wanta sireesii ta'e haasa'uun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf jinjanaa sireesii ta'e wayii namni tokko gaafa rafuuf jedhu odoo bilbilee haasa'e hirriiba isa dhoowwuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaafa rafuuf deemu miiseejiidhaanis ta'e chaatiidhaan, iimoodhaanis ta'e, telegiraamiinis ta'e, waazaappiinis ta'e wanta sireesii ta'e haasa'uun hin barbaachisu jechuudha. Sireesii haasa'i taanaan hirriiba isa dhabsiisuu danda'a. Kanaafuu hirriiba rafuuf gaafa jedhu waan sireesii ta'e kamuyyuu jinjanaas haa ta'u, waan biraas haa ta'u, waan sireesii haasa'uu dhiisuun baay'ee barbaachisa. Dhiisuun hirriiba gaarii akka rafnuuf gahee guddaa taphata. Inni biraa wantoota nu si'eessan. Kana waan isin jedhu fakkeenyaaf buna ta'uu danda'a, shaayii ta'uu danda'a, wantoota kaafiinii hammi kaafiinii isaanii ol ka'aa ta'e caatii ta'uu danda'a. Kanneen rafuu keenyaan duursine sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaatti nyaanne taanaan yookaan dhugne taanaan kunillee hirriiba qulqullina hin qabne akka hin rafne nu godhu jechuudha. Kanaafuu kun isa kanarratti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu wantoota nu si'eessan yeroo kanatti irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa hirriiba rafne hirriibni gaafa nu qabuu didu amma sa'aatii ilaalu kunillee hirriiba keenya akka qulqullina hin qabaanne yookaan akka hirriibni nu qabu didu godha malee wanti inni bu'aa nu qabaatu hin jiru. Kanaafuyyuu amma sa'aatii ilaaluu hin qabnu jechuudha. Hoo nu qabe nu qabu, hoo nu qabuu baate, hoo hirriibni nu qabuu baate wanti nu gochuu qabnu kaanee amma ciisnee sa'aatii ilaaluu odoo hin ta'in achumarra ciisnee wanta biraa hojjechuu. Fakkeenyaaf kitaaba nutti tolu dubbisuu, kitaaba macaafa qulqulluu haa ta'u, macaafa qulqulluu kamuu dubbisuun, kitaaba biraas kitaaba qulqulluu gaafan jedhu namoonni tokko komii hin taane kaasuu danda'u. Kitaaba qulqulluun hirriiba nama hin qabsiisu, miira keessa nama galchaa dhugaadha, inni dhugaadha. Garuu kitaaba qulqulluu gaafa dubbifamu namni dhiphina irraa wantoota namni tokko akka hirriiba qulqullina hin qabne akka hin rafne godhan keessaa inni tokko dhiphinnaa fi yaaddoodha. Gaafa namni tokko macaafa qulqulluu dubbisu yaaddoo isaas dhiphina isaas ni irraanfata. Gaafa kana hirriiba qulqullina qabu rafuu danda'a jechuudha namni kun. Kanaafuu kitaaba kamuu macaafa qulqulluus dabalatee rafuu keenyaan dura dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa hirriibni nu qabuu dide immoo amma sa'aatii ilaaluu odoo hin ta'in kaanee kitaaba san dubbisuun akka hirriiba qulqullina qabu rafnuuf hedduu nu gargaaraan sin jedha. Inni biraa muuzii nyaachuu. Yeroo baay'ee muuzii nyaachuun hirriiba qulqullina qabu akka rafnuuf baay'ee nu gargaara. Kunis akkamitti muuziin yeroo of keessaa keemikaala tirooptifaan jedhamu. Yeroo baay'ee maddi hormoonii hirriiba keessatti gahee guddaa qabu kan seerotoniinii jedhamu akka sirriitti maddu hormoonii gargaaru of keessaa qaba. Akkasumas immoo elementoota yeroo baay'ee hirriiba keessatti gahee guddaa qaban kanneen akka pootaseemii, maagniziyeemii waan badhaadheef muuzii odoo hin rafin dura sa'aatii tokko akkas duursinee fireet akka isaa taatu nyaachuun hirriiba qulqullina qabu akka rafnuuf gahee guddaa taphata. Kanaafuu muuzii nyaachuun ni gorfama jechuudha. Inni biraa dinnicha ho'aa galgala nyaachuunis elementoota duratti sidha jedhe. Keessattuu elementoota hirriiba gaarii akka rafnuuf gahee guddaa taphatan kanneen akka elementii pootaseemii, maagniziyeemii
waan of keessaa qabuuf hirriiba gaarii akka rafnuufis nu gargaara. Dinnicha yookaan moosee nyaachuun illee jechuudha. Inni biraa dhiphina hir'isuudha. Dhiphina akkuma duratti siin jedhe haala garaagaraatiin macaafa qulqulluu dubbisuudhaan ta'uu danda'a. Wanta nu dhiphisu san namoota sirriitti itti dhiyaannutti mariisisuudhaan ta'uu danda'a. Kanaafuu inni guddaan dhiphinni wanta tokko dhiphannee wanti nuuf finni hin jiru. Kanaafuu dhiphina kamuyyuu dhiisudha jechuudha. Maaliif homaa nuun godhu dhiphannee wanni finnu hin jiru. Dhiphannee rakkoo biraa uumuu yookaan rakkoo biraa dabaluu malee wanti nuuf finnu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanaafuu dhiphachuun baay'ee gaarii miti jechuudha. Hirriiba illee nu dhabsiisa. Kanaafuu akka danda'amaa ta'e wantoota isin dhiphisu ofirraa dhiisaatii waaqatti laadhaatii gara hirriiba keessanii deemaan siniin jedha. Namni hirriiba gaarii rafe guyyaansaa, olmaansaa, fayyummaansaa gaarii ta'a. Kanaafuu hirriiba gaarii rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hirriiba gaarii rafuu gaafan siniin jedhu namni tokko giddugaleessaan namni tokko daa'imman yeroo namoota ga'eessa caalaa yeroo dheeraa rafu garuuyyuu namni umriinsaa ga'eessa ta'e tokko giddugaleessaan sa'aatii 6 hanga 9 rafuu qaba jedhama. Sa'aatii 6 hanga 9 kun immoo yeroo qofa odoo hin ta'in namni tokko sa'aatii 6 hanga 9 kana keessatti hirriiba qulqullina qabu rafuu qaba. Hirriiba qulqullina qabu rafuu jechuun immoo gaafa rafee ka'u sammuunsaa refresh yookaan immoo qulqulluu kan xiyyeeffannaa kennu, kan gammadaa ta'e, kan dadhabbiin ittiin dhagaamne ta'uu qaba jechuudha. Namni tokko hirriiba gahaa rafe kan jedhamu. Kanaafuu namni hirriiba gahaa rafe ganama gaafa ka'u energize yookaan humna anniisaa qabaa jechuudha. Anniisaa qabaa gammadaadha. Miirri dadhabbii ittiin dhagaamu hojii isaatillee seeraan nama hojjetudha jechuudha. Kanaafuu hirriiba akkanaa akkasii kennan hawaa isin rafaa. Anis gara hojii koon deemaa. Kanaafuu waan hanga ammaatti wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Faayidaan hirriibaa tarreeffamee dhumu hedduutu jiru. Hirriiba dhabuu waan baay'eedhaaf nama saaxilaa. Dabbaramuu, muuka'uu, hamilee dhabuu, hojiitti si'aa'ina dhabuu kanneen qofa odoo hin ta'in wantoonni hirriiba dhabuudhaan dhufan hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu kan hirriiba keessan xiyyeeffannaa kenna isiniin jedha. Waaqayyollee guyyaa akka barbaannetti akka waan barbaanne goonee akka oolluu fi galgala immoo akka seeraan boqonu akka hirriiba keenyaan refresh taanu galgala nuu laatee jira. Kanaafuu galgala keenya seeraan itti haa fayyadamnu rafaan isiniin jedha. Namoonni wantoota amma isiniin jedhe kana hunda gootanii homaa jijjiirama hin finne yookaan immoo homaa hirriibni isin dide immoo wantoonni hirriiba dhabuudhaaf sababa ta'an hedduu ta'uu danda'u. Isaan keessaa sababa hanqina hormoonota tokko tokko ta'uu danda'a. Sababa hanqina elementoota tokko tokko ta'uu danda'a. Sababa xiinsammuu yookaan rakkoo xiinsammuu psychological problem ta'uu danda'a. Rakkoo fayyaa biroos ta'uu waan danda'uuf kan hunda gootanii wantoota isiniin jedhe kana hunda gootanii gaafa hirriibni tasuma isin dide mana yaalaa deemtanii ogeessa fayyaa keessan mariisisuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Dhugaa guddaa galatoomaa. Baay'een isin kabaja, baay'ee isin jaalladha. Mee wanna isin jettan lallaalume. Loomii guddaa galatoomi. Atillee keeriyaa rafuu dhugaa sa'aatii meeqatu barbaachisaa? Namni tokko sa'aatii 6 hanga 9 gaafa rafe. Sa'aatii kana keessatti illee hirriiba qulqullina qabuu fi gaafa ka'u si'aawaa kan ta'ee fi sammuunsaa hojiidhaaf qophaa'aa kan ta'e yoo ta'e namni sun hirriiba qulqullina qabu rafe jedhama. Boontuu deemii rafii nan rafa ishii galatoomii. Keeriyaa akkuma nama siin jedhee sa'aatii meeqa barbaachisaa sitti meen jira. Boontuu ani guyyaa Itoophiyaa galee rafa waaqaa ammaaltu si dhoowwe akka hin rafne wantoota akka hin rafne si dhoowwan hundumaayyuu dhiisiti. Hirriiba kee rafinsiin jedha. Maaliif guyyaa har'aa kanan argattu. Kanaafuu yeroo argattetti haga danda'amaa ta'een hirriiba gaarii rafinsiin jedha. Dirqama sa'aatii 6 hanga 9 ta'uun qabaatu hirriibni ati rafuu qabdu. Sa'aatii argattetti rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif sammuu keetiif waan baay'eedhaaf hirriibni baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa guutuu fayyaa qaama keenyatiif jechuudha. Akkuma namni jiraachuudhaaf nyaata barbaadu
jiraachuudhaaf dabalata hirriiba barbaada waan ta'eef jechuudha. Fayya qabeessa ta'ee jiraachuudhaaf. Kanaafuu sa'aatii argattanitti rafaa isiniin jedha. Muniira galatoomii atillee guddaa galatoomii. Sanyii Jawaar Mohaammed muuziin nama raffisa moo eeyyen muuziin nama raffisaa. Muuzii nyaachuun akkuma duratti isiniin jedhu hormoonii akka namni tokko hirriiba isaa seeraan rafu hormoonota gargaaran akka sirriitti maddan gochuudhaan akka hirriiba gaarii rafnu godha. Inni lammaffaan immoo nu tasgabbeessuudhaan yookaan immoo miira garaagaraa aariis ta'uu danda'a, dhiphina ta'uu danda'a kanneen nurraa hir'isuudhaan hirriiba gaarii akka rafnu nu gargaara. Siin tasfaayee gaafiin qaba jettee mee gaafiin kee maalidha? Tarii yoon arge siin deebisaa asirratti. Abduu Doktor namni dubartiin bira jirtu hirriiba maal rafaa? Sababa hin rafneef hin qabu. Ni rafaa yeroo taphni barbaachisutti ni taphatama yeroo kaan immoo hin rafama. Obsee guddaa galatoomii atillee galatoomii. Si hawwee warra hirriiba dhabe kun furmaan hojiin madaamii nu raffisu. Hojiin madaamii nan hubadhaa nullee yeroo hojii keenyatti yeroo itti dirqamaatitti yeroo itti hirriiba hin arganne ni jiraata. Garuu hanga danda'amaa ta'een wanta hunda dhiisnee yeroo argannetti hirriiba gaarii rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jiddugaleessaan sa'aatii 6 hanga 9 jedhamullee dirqama sa'aatii 6 hanga 9 odoo hin ta'in sa'aatii argametti wanta biraa hojjechuurra hojii hirriiba keenya rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha yeroo argametti. Kanaafuu akkasan siin jedha. Mee dawaa hirriiba nurraa xiqqeessu dubbadhu. Hirriibni namni jechi tokko jirti jecha maaliiti? Ishiin illee namni tokko the more you sleep the more you are asleep wanta jedhamu jira. Akkuma baay'ee raftuun hirriibuu ta'aa deemtaa wanta jedhamu akka waan jedhamuuti. Kanaafuu hanga danda'amaa ta'een hirriiba baay'isanii rafuun illee dhiibbaa badaa waan qabuuf hirriiba sa'aatii jedhamee ol rafuunis gaarii miti hin gorfamu jechuudha. Kanaafuu sa'aatii jedhametti hirriiba gaarii rafuudha. Sa'aatii sanii olillee rafuun immoo hirriibuu akka taanu yookaan immoo hirriibuu qofa odoo hin ta'in si'ataa waa akka hin taanu qofa odoo hin ta'in dhibee garaagaraa hedduuf waan nama saaxiluuf hanga danda'amaa ta'een sa'aatii 10 olillee rafuun hin gorfamu. Kanaafuu kana beekunu akka waan tokkootitti isin gargaareedhaan yaada. Kanaafuu hirriiban baay'isinaa sochii qaamaa godhaa bishaan dhugaa kun hirriibuu akka hin taane nu gargaaruudhaan yaada. Madiinaa Jibichoo firii gaafii koo Doktor gaafiin kee maal akka ta'e hin argine dhiifama waliinii hawwiine Doktor qoosa malee galgala nan raffe guyyaa suman taa'u hirriiba na qabaa. Galgala akkuma siin jedhe haala amma jedhe kanaan fayyadamii haala kanaan hirriibni isin qabu taanaan mana yaalaa deemiti of ilaalamiin siin jedha. Sababni isaa wantoonni dhibee hirriiba dhabuutiif wantoonni nama saaxilan bakkee gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaan illee rakkoo xiinsammuu yookaan immoo rakkoolee xiinsammuu wajjin wal qabatan psychological problem isaan jennuun ta'uu danda'a. Isaan immoo inni biraa immoo rakkoo fayyaa qaama biraa physical problem isaan jennu jechuudha. Kanaafuu rakkoolee kanneen laallee rakkoo kamtu rakkoo kiyya kanaaf sababa kan jedhu mana yaalaatti gaafiin gaafataman jiru. Isaan irratti hundaa'ee rakkoon kee maal akka ta'e egaa bira gaameen booda qorichi waan nama laattamuuf haala saniin gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga danda'ameen garuu wantoota amma isiniin jedhe kana hojiirra oolchuun isin gargaareedhaan abdii qaba. Hawwii Toleeraa guddaa galatoomii atillee guddaa galatoomii Burtukaan guddaa galatoomii atis guddaa na galatoomii. Kadiirii Roowaanii natti himimee dhukkuba kalee gaafa jennu tarmii bal'aadha. Dhukkuba kalee waan baay'eetu jira. Dhukkuba kalee kana jalatti dhukkuba kalee yeroo dhiyootti jira. Dhukkuba kalee yeroo gabaabaa fi dhukkuba kalee yeroo dheeraa acute kidney disease and chronic kidney disease isaan jedhama. CKD fi AKI jedhamanii qoqqoodamu. Kanaafuu dhukkubni kalee sun maalidha kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Yaalli isaa fi haalli ittisni dhibeessanii. Kanaafuu akka waliigalaatitti namni dhibee kalee qabu maal gochuu qaba jedhamee yaadamaa yeroo baay'ee dhibee kalee san maaltu fide kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Dursee kana godhi jechuudha fi garuuyyuu fayyummaa kalee keenyaa eeguudhaaf akka waliigalaatitti wantoonni gargaaran jiru. Fakkeenyaaf bishaan gahaa dhuguu yeroo baay'ee hin jedhama.
bishaan gahaa bichaa odoo hin ta'in akkuma amma isin jedhu hirriba gahaa rafuun illee fayyummaa kalee keenyatiif baay'ee barbaachisaadha. Gaafa fincaan nu qabe dafnee fincaan qabannee turuu dhiisuu jechuudha. Dabalataanis gaafa fincaan nu gubu, gaafa fincaan nu muddu deemnee infekshinii ujummoo fincaanii waan ta'uu danda'u. Infekshinii ujummoo fincaanii kun immoo ol deemee ascending infection gara oliititti infekshiniin kun ol darbee gara kalee miidhuutti deemuu danda'a. Infekshinii kalee fiduu danda'a. Kanaafuu yeroodhaan dhukkuboota akkasii yaalamuu, nyaata ashaboon itti baa'ate hir'isuu, nyaata pirootiinawaa ta'an xiqqeessuu, sochii qaamaa gochuu. Kunniin akka waliigalaatitti fayyummaa kalee keenyaa eeguudhaaf baay'ee gargaaru jedhamanii wannoo akka waliigalaatitti warroota ka'anidha. Kanarraan dabalata wantoonni ani asitti hin kaasne illee ni jiru. Akka waliigalaatitti fayyummaa kalee keenyaa haala kanaan eeggachuu dandeenya. Garuu yaalli dhibee kalee maali kan jedhuuf immoo dhibee kaleessa maaltu fide? Cirracha kaleeti moo infekshinii kaleeti moo dhibee kalee sababa dhiibbaa dhiigatiin dhufeedha moo dhibee kalee uumamaan dhufeedha moo wantoota baay'eetu jiru. Dhibee kalee dhiitaan bishaan kuufatee jiru yookaan baay'ee ta'anii jiru. Polycystic kidney disease kan jedhamudha moo wantoota baay'eetu jiru. Isaan kanneen keessaa qulqulfannaa kaleeti moo kamtu dhukkuba kalee kana fide? Glomerular kidney disease kan jedhaman jiru. Kanneen keessaa kamtu dhibee kalee kana fide kan jedhu irratti waan hundaa'uuf dhibee kaleetiif qorichi kana jedhee asitti dubbachuun na rakkisuu danda'a. Siin jedhaa giiftii koo. Eshi siin fantasfaay doktor gaafii tokko malee siin gaafadha dhugaa gaafii koo of jalaa hin dabarsina. Maal akka jette gaafii kee hin argine dhiifama waliini. Mallattoon dhukkuba kalee maali? Mallattooleen dhukkuba kalee hedduudha. Mallattooleen dhukkuba kalee isin tarreessuudhaaf jalqaba irratti namni tokko kaleensaa gaafa miidhame kaleen faayidaa ishii beekuun barbaachisaadha. Mallattoo akkamii agarsiisa namni kaleensaa miidhame kan jedhu deebisuudhaan dura kaleen faayidaan ishii keessaa inni tokko hamma bishaanii fi dhangala'aa qaama keenyaa to'achuudhaaf gahee guddaa qabdi. Kanaafuu hammi dhangala'aa qaama keenyaa gaafa kaleen miidhamtu seeraan hin to'atamu. Kaleen gaafa kana dhangala'aa garaagaraa gaafa bishaan dhunnu bishaan kun qaama keenyaaf kan barbaachisu fudhatameet kan hin barbaachisne immoo bifa fincaanitiin kaleen dhimbiiddee baasti jechuudha. Gaafa kaleen miidhamtu bishaan kun hin dhuddaa kaleen seeraan hojii ishiin hojjettu dhangala'aan qaama keenyatti seeraan hin to'atamu. Gaafa kana dhangala'aan qaama keenya keessatti kuufamu eegala jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Bishaan qaama keenya keessatti akka kuufamu godha. Kun immoo dhiitaa fidaa jechuudha. Dhiitaan kun immoo yeroo baay'ee dhiitaan kaleedhaan dhufu fuula keenyarraa eegalee yeroo baay'ee gaafa namni ciisu fuulli keenya dhidhiita'uu keessattuu naannoon ijaa dhidhiita'uu irraa eegalee suutaan guutuu qaamaa waliin ga'a jechuudha. Kanaafuu dhiitaa fuula irraa eegalee suutaan yookaan adadaan guutuu qaamaa waliin ga'u mallattoo kalee keessaa isa tokkodha. Mallattoon kalee inni biraa dhukkubbii cinaachaa yookaan mudaa muddiiti. Maaliifii kaleen keenya kaleen mirgaa asiin argamti, kaleen bitaa immoo naannoo kana argamti, naannoo mudaa muddiitti. Gaafa kaleen miidhamtu kaleetu miidhame. Kanaafuu wanti kan miidhame iddoo kana jira. Kanaafuu wanti iddoon sun dhukkubaa jechuudha. Maaliifii wanti miidhame naannoo kana waan jiruuf. Kanaafuu naannoo mudaa muddii nu dhukkubuudha. Darbee naannoo mudaa muddii nu dhukkube kunis kan infekshinii yeroo baay'ee cirracha kalee yoo ta'e dhukkubbiin kun gara qaama saalaatti kan gadi deemus ta'uu danda'a. Kanaafuu dhukkubbii cinaachaa yookaan mudaa muddii yookaan flank pain jedhama isa Ingiliffaatiin. Kanaafuu dhiitaa jennee jirra. Dhukkubbii cinaachaa yookaan flank pain yookaan mudaa muddii. Inni biraa kaleen faayidaan ishee inni biraa maalidha? Inni biraa hormoonii iraatiroopoietin jedhamu oomishuudhaan hamma dhiiga qaama keenyaa hamma seelii dhiiga diimaa qaama keenyaa to'achuu irratti gahee guddaa qabdi. Gaafa kaleen keenya miidhamu rakkoon kun waan mudatuuf seeliin dhiiga diimaa haalaan hin oomishamu. Gaafa kana maaltu uumama? Hanqina dhiigatiitu uumama. Hanqinni dhiigaa kun immoo sababa kaleetiin gaafa dhufe mallattooleen hanqina dhiigaa
nu mudachuu danda'u jechuudha. Mallattooleen hanqina dhiigaa kunniin maal fadhaa? Tokkoffaa lafti namaa maruu tokko, ija fuuldura qaanqee facaasoo kan bishii namatti jedhu namatti akka hin dukkanaa'u, gurri namatti iyyuu, nama dadhabsiisuu, yeroo tokko tokko onneen gaafa darbattu namatti dhaga'amu. Kunniin mallattoolee hanqina dhiigaa yookaan aniimiyaa isa jedhamudha. Kunis sababa kaleen miidhamteef waan dhufuu danda'uuf jechuudha. Kanaafuu mallattoo biraa isa kanaadha jechuudha. Inni biraa mallattoolee miidhamuu kalee wantoonni agarsiisan yeroo tokko tokko ho'i qaamaa ol ka'uu danda'a. Keessattuu infekshinii kaleetiin gaafa dhufe ho'i qaamaa jiraachuu danda'a. Nama dadhabsiisuu akkuma duratti jedhe mallattoo hanqina dhiigaa kan ta'an dadhabsiisuu, bitaa namatti galuu yookaan confuse ta'uu, xiyyeeffannaa dhabuu. Wantoonni kunniin mallattoolee dhibee kalee ta'uu danda'u jechuudha. Wanti asirratti beekamuu qabu garuu namni tokko mallattoolee kanneen wannuma argeef qofa, naannoo kana waanuma dhukkubeef qofa, naannoo kana waan dhukkubeef qofa, dhiitaa fuulaa waan qabaateef qofa, akkasumas immoo waan bitaa itti galuuf, waan confuse ta'uuf, sababa kanneen waan argeef qofa namni sun dhibee kalee qaba jechuu hin dandeenyu. Maaliif wantoonni mallattoolee kanneen fidan hedduutu jiru. Kanaafuu namni tokko akkasumattuu saayikoloojikaalii miira akkasitti dhagahamuu danda'a. Gaafa kana namni kun dhukkuba kalee qaba jedhee of dhiphisuu yookaan of sodaachuu hin qabu. Namni tokko dhibee kalee qabaachuuf qabaachuu dhabu mallattoodhuma kanaa yoo doonatti himtanii namni kun dhibee kalee qaba jechuu hin dandeenyu. Maaliidhaan adda baafachuu dandeenya? Mana yaalaa deemamee ogeessi fayyaa harka isaatiin tuttuqee ilaalee bakka tuquu qabu hundaa ilaalee ija isaanii ilaalee hanqinni dhiigaa jiramoo hin jiru harka isaanii ilaalee waan baay'ee galaaleen booda wanti godhamuuf jira yookaan immoo qorannoon garaagaraa godhamu jira. Qorannoon sun egaa godhamee booda qorannoo saniin booda jechuudha namni tokko dhibee kalee qabu kan mirkanaa'u malee callifameetuma mallattoon kunniin waan argamaniif dhibee kaleeti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Garuuyyuu mallattooleen kunniin yoo jiraatan mallattooleen sunniin dhibee kalee ta'uu danda'u jechuu dandeenya jechuudha. Kanas siin jedhaa. Kanaafuu galatoomii haga tokko na hubattaniirtu jedheen yaada. Ishii kan biraa gaafii kana deebisee nan xumuradhee yaada. Ulfa ittisuudhaaf yookaan qusannaa maatiitiif qorichi inni gaariin isa kami gaafii jedhamu gaafatameera. Ulfa ittisuudhaaf qorichi inni gaariin kami yookaan inni filatamaan kami kan jedhu deebisuudhaaf isa kana yeroo baay'ee ogeessi waan baay'ee xiyyeeffannaa keessa galchee namni sun hangamiif ulfa odoo hin barbaadiin turuu barbaada. Nama saniif odoo qoricha akkamii kennee dhiibbaa akkamii irraan geessisuu hin dandeenye. Hammi ulfa dhoowwuu qoricha sanii immoo parsantaa hangami, effektiivnasiin isaa hangami kan jedhu kanneen xiyyeeffannaa keessa galfameeti. Ulfi qorichoonni qusannaa maatii yookaan karoora maatii kan namaaf laatamanii. Kanaafuu kanammoo ogeessi fayyaa hundumaa kana gaafan sii kenne amma fakkeenyaaf qorichoonni yeroo baay'ee qusannaa maatiitiif kennaman baareer meetid yookaan immoo akka rakkoon jalqabumaayyuu akka rakkoon wanti sun ulfi hin uumamne kan godhan jiru baareer meetid fakkeenyaaf kanneen akka koondomii dhiiraa ta'uu danda'a, koondomii shamarranii ta'uu danda'a, kaappi kan jedhamu diyaafiraam kaappi kan jedhaman jijjiru isaan kana ta'uu danda'a. Baareer meetid jedhamu isaan kuni. Hormonal meetid yookaan immoo hormoonii
qorichoonni kennaman jiru. Isaan haala kanaa egaa qoqqoodamee booda amma fakkeenyaaf koondoomii odoo namni tokko fayyadamee koondoomiin kana kanaaf fayyadaa akkana rakkoo akkanaa qaama kee irratti hormoonii inni dabalus hir'isuus hin jiru dhiibbaan dalgaa inni kan geessisu hin jiru akkasii garuuyyuu gaaf koondoomii fayyadamtu seeraan hin fayyadamne carraan ulfii uumamuusaa jiraachuu danda'a. Kana jedhee wanti nama himu jira jechuudha ogeessi. Hunduma isaatu faayidaa isaa kana miidhaan isaa immoo kana jedhee akkasitti egaa hubachiisee booda ati hommooyyuu mee hangamii barbaadda? Fakkeenyaaf yeroo dhiyoodhaaf yeroo gabaabaadhaaf namni barbaadu tokko ulfa yeroo dhiyoodhaaf kan hin barbaanne yoo ta'e koondoomii fayyadamuun gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo dheeraa hin barbaadu yeroodhuma muraasa fi kanaafuu koondoomii fayyadamee yeroo muraasatti ulfa ittisuu danda'a jechuudha. Kan yeroo dheeraadhaaf ta'u yoo ta'e immooyyuu yookaan yeroo dheeraadhaaf qusannaa maatii kana fayyadamuu kan barbaadu yoo ta'e immooyyuu ji'a meeqaaf waggaa meeqaaf daa'ima godhachuun barbaanne kanneen ilaalcha keessa galfamuudhaan qusannaa maatii kan namaaf kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qusannaa maatii kan ji'a ji'aan guyyaatti fireen takka liqinfamu COC yookaan oral contraceptive pills kan jedhamtu jirti. Ishiin takka fakkeenyaaf ji'a tokkoof namni barbaadu ishii fudhachuu danda'a. Ji'a sadii kan barbaadu jedhe immoo diipoo kan waraannatamu fudhachuu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf kan barbaada kan jedhan immoo ta'e impilaanooniin jira, IUCD kan jedhamu jira yookaan luuppii kan jedhamu jira kan gadaamessaan seenu. Kanaafuu hundumti isaanuyyuu faayidaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu garuuyyuu gaafiin ati gaafachuu barbaadde hunda caalaa kamtu carraa ulfi uumamuu ittisuu danda'a yookaan immoo carraan ulfi uumamuu baay'ee xiqqaa kan ta'e isa kami kan jedhu yoo ta'e gaafiin inni sun gaafii biraati. Yookaan immoo gaafiin ati gaafachuu barbaadde kamtu irra saayid effektii yookaan immoo miidhaa dalgaa xiqqaa qaba. Kan yeroo baay'ee nama miine dubartii irratti rakkoo baay'ee kan hin geessisne isa kami kan jedhus yoo ta'e gaafiin kee adda bahuu barbaachisa. Kanaafuu kana baasuun baay'ee barbaachisaadha siin jedha. Kanarratti haala kanaan gaafatte bareeda. Kanaafuu har'aa fi asumarratti nagaa jedheen yaada. Tariitii gaafiin sin hin deebisne yoo jiraate dhiifama guddaan sin hin jedha. Haga danda'amaa ta'een yeroo itti boqonnaa qabnutti haala kanaan seenaa gaafii tokko isiniif deebisuudhaaf ni yaalla. Kanaafuu hanga ammaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatooma. Fayyaa ta'a.